qabu ummanni Oromoo afaan Oromoo dubbatee yeroo inni magaalaa dhufu ummata barnoota qabne ummata boodattafaa ta'uun isaa har'a dhufe malee yeroo duraatitti kan addunyaan hagaarraa meeshaa ammayyaa qabatteetiin hojjechuu dadhabde dhagaa qulqulluu tokkorraa siidaa Aksum kan gahe tolchanii dhaabanii irree isaaniitti fayyadamanii irree isaanii irree qeerroon keenya yeroo xampilaniifi siidaan sun dhaabachuu danda'eera. Siidaan sun dhaabateera haa dhaabatu isaan har'a kenna haa jedhanii osoo siidaan suni afaan qabaatee kan dubbatu ta'e osoo piraamiidonni Gibxii sunni afaan qabaatanii kan dubbatan ta'e eenyutu isin ijaare osoo jettaniini eenyu jedhu akkasi kaa ilmaan abbaa gadaa akkasi dubbitu akkasi ka barreeffame dubbisa isinis barreessa waan isin keessa jiru dubbadha gadaan keenya meelbaan dhufura yoomuu kanaafuu dubbisaa readers are leaders reading for leading dubbisaa yeroo dubbiftan biyya gaggeessitan yeroo dubbiftan kan akka biyyi jaalatamaa fi badhaafamaa taatan jechuudha. Kanuma jechuu barbaada. Tolaas dubbadhee badaa loof bulchaadha baay'ee dhifame siin gaafadha barattuu Karimaa Aliyyi Goobanaa jedhama. Aliyyi Goobanaa abbaa kiyya baay'ee si jaaladha baay'ee si kabaja intala Oromoo qarree Oromoo ta'e akka guddaa aadaa abbaatiin osoo hin ta'in aadaa kiyyaan akka baru afaan ammaatiin osoo hin ta'in afaan kiyya akka baru uffata ambaa osoo hin ta'in uffata kiyya akka isin jaaladha baay'ee si kabaja ilmaan abbaa gadaa gadaan kenna.